Kanaafuu yoo haadha kee kan haadha si deesse kana waa islaamummaatti goota isheen kiristaana dhaqxee jaalallee onnee qoseettee olta islaamummaatti himte haadha kootutti islaamummaatti kiristaanummaatti as deebi'ee daan kootutti islaamummaatti as deebi'ee sana kee kiristaanummaatti deebi'ee sana dhiisi beeksiin jetti malee islaamummaarratti cimii haadha koo abshirtee haadha kee hin jibbi abbaa kee jibbi wanti jedhu islaamummaa keessa hin jiru sinii galee saniifuu warra akkasitti hubataa jirtani kun dogongora mataa keessanii guddaa hubataadha jirtani dogongora nu hubatina. Islaamummaa keessatti haadha kee jibbi kan jedhu hin jiru, abbaa kee jibbi kan jedhu hin jiru, hiriyaa kee jibbi kan jedhu hin jiru. Garuu maal godhi malee jaalallee onnee godhattee dhaqxee amantaa kee ittiin hin mari'atiin kiristaanaan dhaqxee waa'ee mana keessatti haadha manaaf abbaa manaa kee wajjiniin gootu hin mari'atiin. Maaliif jenna haadha manaa kee faana waan agamma mana keetti diingata waan xiqqoo gaafa goote algaarratti akkamittiin waliin jeesta haadha keessa hin jedhanne kiristaana. Maaliif jenna amantiin isaa kan isa dhorkee hin jiru. Islaamummaa keessatti waan algaarratti haadha manaaf abbaa manaa wanti hojjete kan dubbate warri sun abaaramaadha jedha rabbiin. Abaaramaadha jedha. Kiristaana dhaqxee haadha manaa kee waan akkamitti bulte yoo jedhe akkatti buleef akkatti ciisaa ture sitti hima. Maal akka uffate maal jala akka bule sitti hima. Islaamummaan garuu dhorkaadha waan akkasii. Si galee kanaafuu gaamaatti dhaqxee kun hiriyaa onnee kooti jetteetti himattu. Naakii faana akkamitti ciistee abbaa manaa kee akka gochaa bultu akkamitti gootu jedha jaalallee onnee keeti onnee kee irra jaallattaa. Si galee onnee kee waan jaallattu waan haadha manaa kee gootaa oolte waan abbaa manaa kee gochaa oolte gadi baaftee ittiin daa jechuudha. Si galee لا روح اجلس يلا انا بشيل جوال يلا روح اجلس طيب روح هناك سيقالي كنافو اسلام ما جال اللي اونيكي قراتين قبتين قافسين جرو وانا كذا كسي مستر باستيت نميني وا اسلام مرة ديمتي سان مرياتيني نمني تمريتو جرت مسلمه بليس سيجرا نمني تمچو كم دي بليس مسلمان قبدا obbolummaa isaa kan si yaadu kan akka si waliin dhalatee caala kan si yaadu jira jechuu malee haadha abbaa kee hin jaalatin obboleessa kee hin jaalatin kan jedhu hin jiru. Kanaafuu dogongoratti islaamummaa hubatanii silmaa bahuudhaaf karaarra namni jiru eenyullee taanaan farhaaniin dabalatee sumayyaa dabalatee caaltuu dabalatee caalaa dabalatee taakkalaa dabalatee taakkalichiin dabalatee zannabuuf zannabeshiin dabalatee jechuudha. Abbaan barbaade sammuu isaatiin deema taanaan islaamummaa keessaa bahe waan wanti fakkaatu hin jiru. Kan sirriitti jala buusaa badha. Isa abbaan fedhaani farhaanarra farhaana simataa isin barsiisu kun sirriitti naa badha. Ani farhaan islaamummaa keessaa hambee isini farka tokko dabaluu hin danda'u. Sirriitti dhaggeeffadhaa dotti kana. Uqsimu billaahi al-aliyyil aziim. Ilmi namaa dogongoruun hin mala. Ilmi namaa dogongorii yookaan amantii irraa bahuun hin mala yookiin badii dalaguun hin mala. Dogongoraa bahuun hin mala. Yookaan qabeenyaadha ilmi namaa islaamummaa irra bahuun hin mala. Lubbuu isaa kana mo'achuu dadhabee bahuun hin mala. Asra isinede hamma masaati kanatti islaamummaa keessaa hambee wallahi billahi nabi Muhammad sanuma Allah ni sanuma Qur'aan ni sanuma islaamummaa ni sanuma allaqallaachu farhaan maisatu boolla seene malee nama Ibrahim seene anatu boolla seene anatu jahannamatti seene sidii galee saniifuu abbaan islaamummaa gaaffii qabu gaaffiin islaamummaa bal'aadha. Islaamummaa maal jetti Qur'aanni maal jedha hadiisni maal jedha ijmaa ulamaanii maal jedhani abbaan barbaade sammuu isaa banatee sirriitti hubachuu. Lakki immoo qalbii sammuu kootiin hin deema hoo jedhee inni sammuudhaan deemamu warra sammuudhaan barreesse matsaafaa isaanii sammuudhaan deemuu danda'u. Banarraachi illaayi jeneraaliin dubbataa jira waa'ee kana. Jeneraaliin dubbataa jira. Sifaniif dubbataa hin jiru. Jeneraalii ijoollee kamuu haa taatu. Namni sammuu kootiin hin deema jedhu Quraanni sammuudhaan hin barreeffamne. Quraanni sammuu kee walitti gala malee sammuudhaan kan barreeffame miti. Sammuudhaan barreeffamee fi sammuu keetii walitti galaan gargari. Sinii galee Quraanni sammuu keetii walitti galaan uumamumaan Quraanni waan onneen namaa barbaadu waan qalbiin namaa ilma namaatiin wal taatu tokko si hima si dubbata Quraanni. Fakkeenyaaf waa'ee xinnaa yoo dubbatte waanuma qalbiin namaa qulqullina jaallattu sitti man qulqulleeffata namni xixiraa deemuu barbaadu hin jiru islaamummaan. Waa'ee rabbi tokkichaa dubbatte waa'ee rabbi tokkichaa sammuun kee qulqullinaan fudhata waaqa sadiin fudhatu onneen kee. Garuu waa'ee onnee keetti galu sammuu namaatti galu dubbata Quraanni jechuun sammuu namaatiin barreeffame jechuu miti. Warri sammuu namaatiin kan barreeffame macaafni sana sammuu keetiin marmaruu dandeessa. Sammuudhaan marmaruu dandeessa macaafa qulqulluu. Garuu Quraanni maal jedha? Quraanni Quraana hiika. Quraanni hadiisa hiika. Sinii galee Quraan akkamitti hiikama? Quraan akkamidha? Maal jechuudha hiikni isaa? Jennee hubanna. Gaafa sana hubannee jennee si ta'uu dide namni silas ani onnee nam tokko ta'uu hin danda'u kana garaachillaan. Ani onnee abdii ta'uu Abdulfattaa ta'uu hin danda'u Abdulfattaa kanaaf qalbii ta'uu hin danda'u. Namni hundumtuu sammuu akka sammuu isaatti taasisama. Sammuun farhaan xiqqoo taate sammuu Abdulfattaa banaadha. Hundumaa isa salaagaduu danda'a.
Sammuun nam tokko qanii guutuu biisi taa'ona wanti koo gaafatti himte sammuun isaan dho'a jechuudha. Nam tokko immoo sammuun isaa banaadhuma biisis ta'e maalis ta'e banaadhuma waa hundayyuu sirriitti miizaanaawii godhee ilaala isinii galee. Sanaafuu sammuun ati itti ilaaltu sammuu Farhaan itti ilaalu gargari. Sammuun itti baradhuu fi sammuun itti hubadhuu fi Abdulfattaan hubatu gargari. Yoo Abdulfattaan natti hubate Farhaan ati kan hubatte sirrii miti wanti itti hubatamu akkasitti jedhee na hubachiisa. Isinii galee akkasitti na hubachiisa. Maaliif beekaan beekaarra jira waan taateef. Saniitiifuu islaamummaa keessatti abadan wanti sammuu ilma namaarraatti gargar ta'u tokko hin jiru. Wanni sammuu ilma namaatiin cinqee lakki kun sammuu kootiin hin deemu kan jedhu hin jiru. Sammuu namaatiin hin barreeffamne illee sammuu kee waan si fudhatu dubbata Quraanni. So gaafii isheen kaasta lamaan irratti ibsa yeroon kan as deebi'ee kan obboleetti keenya siifan irratti kabaja guddaa isheedhaa qabaa gaafii barbaadde gaafachuun mirga isheeti. Garuu wanti xiqqoo isheen hubarratti hubatte xiqqoo wanna jedhee haadhaaf abbaa kun jibba erga ta'eeti jette. Haadhaaf abbaa namni jibbi jedhee hin jiru Quraana keessa hoo jiraate anuu gaaggaa haadhaaf abbaa jibbame anumtu islaamummaa keessa maalannee gare haadhaaf abbaa jibbennaan irraan dhaladheewu. Kuni gogaa waan lafa hin jirre. Asni isinii deebi'a. Akkuma sila isinitti mee harki rabbii yamiina jechuun maalitti hiikame sila suuratul qiyaamaa irratti isinii himee jira. Osoo Quraana kana nurratti kijibate ergamaa rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi sanunitti himne osoo dubbatu baateeti la akhadnaahu biyamiin aw la akhadnaahu bilquwwa jabinaan humnaan isa qabna ture jedha rabbiin. Sidii galee humnaan isa qabna ture jedha. Harki rabbii lamaanuu mirgaa fi harki rabbii lamaanuu karaa mirgaa jiran gargari. Karaa mirgaa fi mirgi gargari. Mucaa tokko jiraanu keessaati namni magaalaa jaajii jiraatan as keessa beeku taajuu bitaan mirgee jennaan mucaa sanaan. Bitaan mirgee jechuun kuwaasii waliin taphanna duratti. Yeroo kuwaasii waliin taphannu waan caarratti yeroo deemnu kuwaasii yeroo isheen taphattu xaaxaa gooti mirgi ishiis bitaan ishiis tokkuma. Bitaan mirgee jennaani. Kana jechuun mirgi ishiis bitaan ishiis nuuf tokkuma jechuudha. Isa bitaan aannooftuun isa mirgaan nuus bitaan aannoofti sirriitti isinii galee mirga lamaanuu jechuudha. Ani garuu fakkeenya bitaadhaan kuwaasii sirriitti naa mirgaan dandeenye waan. Isinii galee kanaafuuti harki rabbii mirga jechuun lamaan isaa iyyuu mirgara tokko dadhabaa tokko immoo maal hin jiru cimaan hin jiru akka ilma namaati miti akkuma sila kitaabaraa isinii dubbise. Tokko harki isaa bitaan dadhabaa ta'e mirgi isaa immoo akka mirgaatti cimaa isaa waa hundumaa akka hojjetu jechuudha miti. Lamaanuu cimaadha. Isinii galee kanaafuuti islaamummaa keessatti suuta jedhanii maal jechuudha jedhanii hubachuun barbaachisaadha. Kanaatiif waan yeroo achi deebinu gara jaraatti dingata akka namni itti hubatu gaafii warra kiristaanotaa kaasanii harka lamaan qaba yeroo jedhamu harka Yesuus Kiristoos fudhatee garaa keessaa ba'ee baasana fudhatu na fakkaata. Laali. Harka ummata wallaalaa tansala yaa wallahi. Fakkeenya dubbatuun kabarru jedhe. Rabbi si abaare maal goona. Kanumallee kan hin beekne. Waa'ee rabbi dhugaa qabda kan rabbitti kabarte kana kan hin beekne. So maal jechuu barbaadeen akka Yesuus Kiristoos garaa keessaatti harka lamaan fudhatee miti kan rabbiin beeke. Harka Yesuus Kiristoosiin namni sammuu keessatti dhufa. Harka qaba yoo jedhame harka Yesuus Kiristoos harka itti dhufa. Harka Yesuus Kiristoos itti dhufa namatti. Harki Yesuus Kiristoosii fi harki Allah gargari. Unkaan harka Allah miti harkumti Kiristoosii fi harki Waaqayyoo gargari. Tokko namni jedhoo jiraatti dhufee dhagaa naa kennuu danda'a. Yesuus waan uffatee dhufe Waaqayyoo hafuura. Waaqayyoo hafuura. Akka macaafaatti miti. Akka macaafaatti akka Quraanaatti miti. Waaqayyoo hafuura. Waaqayyo hafuura akka macaafaatti. Kanaafuu harki isin dhuftanii Waaqayyoos argitanii beektan bara. Waaqayyo harka qaba gaafa jedhan harkuma Yesuus Kiristoositti dhufa yookiin harka keessatti dhufa. Nu musliimoonni immoo kanarraatti dhorkamnee jira. Isinii galee islaamummaan waan tokko waa'ee rabbii naa dubbatu qalbii keetti qaxxisaa sana dhufuun hin jiru. Kanaaf waa'ee jannataatti dhufu waa'ee aannanii fi dammaatti dhufu damma soo mandara isaanii keessaati isa tisiisnee antiniin bookeen hojjettuuf yookaan immoo kan maaloo maqaan ishiiti kannisni deemtee wayirraa funaanaa oltee hojjettu sammuu isaaniitti dhufa. Amma kan dirresi ilmi namaa keenya laal. Hammoo kana dirresi macaafa sammuu isaanii kana hubata.
Maaliif jennaan kan beekan jarri damma isa kannisni hojjettudha. Muka kan beekan muka asitti namni fidee dhaabedha. Maal mukni Waaqayyoo achi keessatti Addaamiif dhaabe muka namatu dhaqee achitti dhaabe miti kan dhaabe tokko miti jechuudha. Isini galee kanaafuuti akka sammuu keessa akka macaafni keessan jedhutu akka hin taane ittiin fudhatina. Kanaafu Rabbiin harka qaba jechuun harka isa yaaddanidhaa miti. Harka isa yaaddan sana achuma macaafa keessaati barbaada. Isini galee macaafa achuma keessaa barbaada. Yesuusiin fudhattootaa fi Waaqayyo harki Waaqayyo harka Yesuusiin fakkaata. Lukni Waaqayyo luka Yesuusiin fakkaata. Iji Waaqayyo ija Yesuusiin fakkaata jettanii akka macaafaatti fudhachuu dandeessu. Akka Qur'aanaatti garuu leeysa kamithlihi shay'un wanti isa fakkaatu tokko hin jiru abadan. Wanti isa fakkaatu hin jiru jechuun harka hin qabu jechuudha miti. Harka qaba garuu harka isaa kan fakkaatu tokko hin jirudha. Bu'aasa chaartu jira bu'aasa argatanii hin arganne. Hin arganne isinii galeera. Wanti harka Rabbii fakkaatu tokko hin jiru. Kanaafuuti gaaffii eenyumtuu firii ta'e mana kootti gaafachuu danda'a. Garuu osoo na waliin gaaffii gaafatu nama biraatti deemee ijoollee musliimotaa dingata dubbachuudhaaf arrabsuudhaaf lakka namaan booda haadha koo jaalladha waan ta'eef khalaas. Ani deemeera dhufee karaan bal'aadha namatti nu barbaachisu deemuudhaaf. Isinii galee namatti mu barbaachisu deemuudhaaf gaafa dhumaanis qabachuudhaaf dhufan ofii fedhanii namni dirqamaan nama fideen jiru gaafa deemanis namatti manii nan deemananii eeyyamsiisuun barbaadu karaan bal'aadha deemuu hin danda'ama. Islaamummaan firii wiiliidha. Faman shaafal yakfur faman shaafal yuumin. Abbaan fedhe haa kafaru abbaan fedhe haa amanu. Abbaan barbaade islaamaa qabalee weelkaam hin gammannaafi abidda jalaa ba'e waan taate. Abbaan barbaade islaamummaa keessaa ba'e nagaadhaan deemi. Jireenya gaarii kan nagaa siif haa taatu amma lubbuudhaan jirtutti. Isa kaan immoo gaafa achi deemna achitti wal agarraa jettanii nama gaggeessu malee maaliif deema maaliif ta'a manaamini hin barbaachisu yoo deemanis dhaammatanii deemuu hin barbaachisu. Kana wanti isiniin jechuu barbaadu bana garaachillee wanti akka walii galaatti isinii dhaamu obboleewwan kiyya. Rakkinni baay'eetu jira. Rakkina baay'eetu jira. Fakkeenyaaf obboleettii keenya hawwiidheen gaddaa isiniin kaasa. Erga isheen viidiyoo jette qoricha dardartee obbira nayiteetu kun erga islaamummaa deeme qoricha nyaachuu jalqabee jedhe. Qoricha amma sun bareedinee likkii kee kan fudhatte malee doktara kamatu qoricha amma kana gisee tokkotti sii kenne mee Rabbii jedha kijiba ilma namaa kana sitti hima. Doktorri yeroo tokkotti qoricha amma kana akkamitti namaa kenna? Qoricha achi keessa teessee duratti fudhataa turte amma achi dhumnaan mee bijaarallee isheetu waa ta'e jennaan waa achiiti waa barattee yookiin waa argattee jennaan yookiin achi waa ishee lolee jennaani achi deebi'uudhaaf sababa godhattee qoricha achi asfitte malee qoricha madaabaraan tokko guutuu doktorri yeroo tokkotti sii kennee islaamummaa argannu biyyetti ayyee usheetaa ayidallam. Maaliif wal somna? Mee humna kee kamiin immoo qoricha amma sana bitatte mee Rabbii jedhee. Humna kee kamiin qoricha amma sana yeroo tokko ta'e birrii amma sana bitta biyya Arabaa jirta bari Itoophiyaa miti. Qorichi biyya Arabaa tokko ishee akka fidduuf deema. Erga islaamummaa keessaa ba'ee nagaa hin qabu jette. Garaa qulqulluu waan hin dhufneef obboleettii keessumaayyuu gaafa dhufte garaa qulqulluu dhufne. Guutummaan guutuutti dhufne islaamummaatti. Gimmaashaa seentee jechuudha. Kanaaf kan silaa adiin sitti maa ture caafirra kan ture utaalee nama keessaa ba'a. Silumayyuu daariirra kan dhaabbatu waan xiqqoo inni rakkina argu utaalee keessaa ba'e waan hin kana deebii laata waan hin sana deebii jedha. Shakkituudhaati silumayyuu hin amanne. Muslimni hin shakku sii galee. Muslimni shakku waan hin kana deebii waan sana deebii hin jedhu. Fakkeenyaaf islaamummaa keessatti hadiisa sahiha keessatti wanti jiru maali jennaan maal jedha? Namni tokko ganama gaafa ba'e dhagaan rukutaani. Islaamummaatti waan nama shaadaa qabatee dhufee luka koo dhagaan rukute. Islaamummaa keessatti kufriidha waan akkasii. Waan islaamummaa dhufee dhagaan rukute yookaan immoo wanta deemaa jiru sun waan naan taaneef dhagaan rukute waliin deebi'an ergamaa Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu waree dhorkaniiru. Baay'ee dhorkani. Hin jiru islaamummaa keessatti. Islaamummaa waan dhufeef hin jedhamu. Waan inni ani achi deemuu ka'eedhaaf hin jedhamu. Dhagaa osoo rukute bakka akkaammaa sitti hin bu'in. Gaafuma sana si dhukkuba jedhee Rabbi sira waan sitti murteesseef. Sana immoo ciminaan darbuufi dhiisuun kan keeti. Islaamummaa irratti gadhaabatuufi dhiisuun kan keeti.